eessayyuu isheeyyuu waaqayyo makanatu gara makanaan ga'e. Kanaafuu anis artisnuu hundumti keenya waaqayyoon har'a geenye fedha isaa waan ta'eef akka kanaan bareedee waldaa dhufuu dandeenye. Maarreegaa akkas taanaan waaqayyo keenya kanaaf takka ulfina laannu harka keenya rukunnee illee dhageessisnee isa galateeffannu. Isa kanaan hiikaa ulfinni akka xiqqoodha amma iyyuu itti dabalaa isa galateeffadhaa. Nagaa isin gaafachuu immoo hin dalanne seenaa maaliif hin dubbistanii odumoo hin jedhinaa. Oolmaa waaqa kanaatu waan inni nuuf godheef caalee nutti mul'annaan sammuu keenya ol taanaan dursa isaaf laanne malee nagaa isin gaafachuun hin raanfanne. Akkamree isin nagaadhaa ollaan qeen keessanis maatiiwwan keessan marti. Waaqayyo isin gargaaree baguma nagaa taatan baga isaan eegamtan baga fayyaa qabaatan. Ammayyuu itti fufaatii nagaa guutuu qabaadhaa. Nagaa isa kan waaqaatiin bara hafes jiraadhaa. Egaa akkuma argitan har'i guyyaa kabaja ayyaana haadholiiti. Kanaaf miidhaganii baay'ee babbareedanii taa'u akka kanatti. Anaafatis kaasumaan baga geessan jennaanii mee isin amantoonnis baga geessan jedhaanii. Biyyuutti lafaayyuu haadholii utubaa biyyaati jedhanii ragaa isaanii qabu. Gurguddoonni biyyaas waa'ee haadholii kanaa ol kaasanii haasa'u. Dhuguma haadholiin iddoo hundumaatti barbaachisoo ta'uun waan baay'ee hojjetu. Alaa tattaafachaa hamma humna isaanii hir'uu mana keessaas hidhatanii guutu. Kana qofaa miti dhimma maatii irratti isaantu jalqaba waamame awwaata. Kan abbaan hin beekne wantoota adda addaa isaantu raawwata. Daa'ima hin baatu nyaata illee qopheessu obsaan danda'anii waan baay'ee dabarsu. Isaantu qe'ee simbootti godhee dhugaa qabaachisa. Aarsaa of godhanii isaantu kunuunsa ijoollee guddisa. Isaantu maatiillee walitti sassaabee mana kolfaan guuta. Isaantu dubbiillee qabbaneessuuf jecha araaraa dubbata. Firrillee wal argee wal dubbisuuf isaantu mijeessa. Warra baratanis galaasee fi isaantu geggeessa. Kana qofaadhaan waldaa kiristaanaaf waan isaan hojjetan tokko lama miti. Sagantaan kamillee waldaa kana keessaa as ba'ee hin beeku isaaniin alatti. Karaa nuti beeknus karaa nuti hin beeknes irratti hirmaatanii sagantaa miidhagsu. Humna isaaniitiin qabeenya isaaniis karaa hundumaatiin haalota mijeessu. Soomaaf sagadaanis isaantu nuufiyyuu waaqayyoon kadhata. Dhimma waldaa biyyaa isaantu qabatee dura isaa dhiyaata. Nama gargaaruufis kan dursu isaanii warra kaaniitiyyuu fakkeenya ta'uudhaaf wal qindeessanii waan qaban buusanii wal bira dhaabbatu harka wal qabuudhaaf. Haadholiin keenya egaa wanta nuti hin taasise baay'ee hojjetaniiru. Nu hunduma keenya galoo deebisuullee waaqaaf kennullee nu barsiisaniiru. Faarfannaa qo'achuuf torbanitti meeqa asitti wal ga'u haala bira darbu waliin kadhachuufis marii adda addaafis yeroo hin dhaban waaqaaf yeroo qabu. Wanti hundi mijatee guuteef immoo miti wanti qixxaafeefis rakkoon dhibee miti. Rakkinuma keessaan gooftaa ilaalanii isa amanachuudhaan isatti jabaatanii. Kunoo akka kana utuu hin dadhabiin utuu abdii kutatiin tajaajilaa jiru tokkummaadhaan humna gooftichaati. Dhaloonni umuriidhaan utoo hin daangeessiin waaqessuu akka qabu irraa baranneerra. Haala hundaa keessatti waaqayyo akka inni waaqeffamuu qabus irraa hubanneerra. Haadholiin keenya kun waan isaan hojjetan nuyi fakkeenyadhaan mana waaqayyootti gumaacha isaan godhan barumsa guddaadha. Kanaafis nuti egaa eebbifamaa jennaan waaqayyo jiraataan isaanii wanta isaan yaadan karoora isaaniittis inni wajjin ta'ee isaan haa milkeessu. Garuu dhumarratti akka taajjabbiitti waan kaaf immoo qabna. Isa tokko lamaan waan isinitti himnuuf garaa jaalalaatiin nu dhaga'amu. Dubbichi sakkal. Amantoonni hundumtuu akkuma argitan haadholii baay'ee keessatti argamu. Miseensa jedhamees seeraan galmaa'uudhaan baay'eetu waamama. Garuu gaafa haadholiin kun sagantaa qabanii affeerraa godhaniif sagantaatu jira kottaa jirmaadhaa jedhanii yeroo isaan waamicha godhaniif utuu dhaga'anii utuma arganiifaa daqiiqaa muraasaaf as turuun fedhani. Maaloon ba'inaa haadholiin nu fafaa utuutti jedhamu tolee hin jedhani. Nuti dargaggoonnuu gaafa isaan ilaallu isheenis nu qaba. Maal namni akkamitti kottu waaqeffadhu dhaga'uu dadhaba. Hin qaamatu gaafa isaan baay'ee nariifadha jechuudhaan gaafa isaan biizii of godhan. Namni tokkummaadhaan waaqa waaqessuudhaaf takkaa yeroon karoora baafatee yeroon fayyadame waaqessuudhaaf garuu namni fedhan qabu. Kanaafuu haadholiin hamma guyyaa har'aatti sagantaan hirmaani. Tokkummaa haadholiif guyyaa maree irrattis namni argamee hin beeku. Guyyaa har'aa kaasuun yaada
maaliif yoo jettanii tokkummaa qabaachuun yaada waaqayyoodha. Kanaafuu hundumtuu kottaatii hirmaadhaa waldaa keessan kanaaf isinuma jira. Kana ta'uu baannaan bor eenyutu hojjeta waldaa keessaa fi haadholii kan biraa. Fayyaa qabaatanii waaqa tajaajiluun carraa guddaa waan ta'eef umuriis argatanii waaqa tajaajiluun carraa guddaa waan ta'eef. Warri irra keessan jirre tokkummaatti deebi'aa qofaa deemuun kun barbaachisu ga'a. Waan yeroo nu laattanii nurraa dhaggeeffataniif dhuguma fayyaa ta'a. Waaqni sinaa eebbisu bakka gaarii yaadanis gargaarsa waaqaan ga'a. Yoo dogoggorre immoo nuuf isaa isiniin jechaa. Nagaa isinitti dhaamna gooftaan sinaa eebbisu dabaree dachaa dachaa waaqni.
Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaree karaa garaagaraa nu gargaaree guyyaa har'aatti dhufee wanti baay'een danuu darbeera. Namni baay'een du'ee akka guyyaa har'aan keenya ta'eera. Namni baay'een immoo mana isaarraa qe'ee isaarraa buqqa'ee maatii isaa caaseera. Ani ibsiin garuu waliin jirra. Eenyu ulfinnaa ta'u? Waaqayyo ulfinnaa. Amma immoo armaan dura jaarsolii dubbatee ture beeksisarratti haadholiin karaa garaagaraa yeroo akkas mi'aa'e kana keessa yeroo namni mana keessa jiraachuu dadhabe keessa kiisii isaaniitti hiikanii karaa garaagaraatiin cina keenya gorsaan kadhataan akkasuma immoo lafa jirutti nu duukaa dhaabbachuudhaani ayyaanni kun akka kanatti bareedee akka dhiyaatu haadholiin kun godhanii dhufee waaqayyo nu haa eebbisuu jedhaan hundi keessan. Otoo warra dhiiraa immoo dudduuba keenya jiran ta'ee kiisiin keenya duwwaa ta'uu mala isinis waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Amma kadhattaasuudhaan isuma isin nu laaltan keessaa obboloottan haadha keenya warra of dadhabanii nama lamaaf badhaasa qopheessineerra isuma isin nu laaltan keessaa isuma irraa lacannee hambifnee yookaan ta'uu baatellee yookaan akka yaadame ta'uu yoo baate torbanarraa waan ta'u jaalalli kennaa lakkifaa jedhamee barannee turre. Dubbii waaqayyo dana kanatti kanaaf kennaan immoo hin uffatamu waan ta'eef haadha keenya aadde Nuurituu Shorroo fi Ilfinash lafa jiranii achi as nuu bahu. Ilfinash Guddinaa aadde Ilfinash Guddinaa lafa jiranii achi as nuu dhufu. Amantoonni kun immoo harkaan isaanii as ba'anii kennaa kana obboleettii keenyan biratti as ba'anii hojjetu jaarsa waldaa keenya as ba'anii kennaa kana nu laatuuf. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gooftaan kan isin haa eebbisu. Asumaanii nama nan galateeffachuu barbaadu obboleettii keenya kaasee akka kanatti koreen kun waliin bareedanii akka isaanii akka kanatti uffata aadaa isheetiin nu bareechiteetti obboleettii keenya kaasetti waaqayyo si haa eebbisu